Tole hundee akkam jirta? Nooru akkam Fayyaadhaan naguma? nagaadhaa jirtu. Baga nagaanii wal agarree? Baga nagaan sinillee wal argine. Waan tokko si gaafachuun dursa maqaan kee eenyu jennu maqaa kee? Maqaan koo Hundee Gazzaanyee Adinoo Daanyee Badhaasoo Birraa jedhamna. Warra akaakileen keenya warra Gullalleef warra Sooddoodha. Warra abbaa koo warra abbaa isaanii warra Sooddoon ijoollee sadii qaba. Oodiiftuu Tuummee Liibana warra Tuummeeti. Warri abbaan koo warra haadha isaanii immoo haati abbaan koo immoo Itoo Ayyuu Galatee Sarrawaalumee Bokkisaa Ejeroo Ellaamoo Jaarsoo Leencoo Yaayyoo Gullallee Oboo Daacii Tuulamaa Booranaa Walaabuurraa uumamnee jedhanii akkasa isaanii kanan beeku. Akkasitti odeeffattee qabdaa jechuudha. Warra haadha koo immoo warra Shawuu Nugusuu Malkaa Tulluu Joorroo Waaqee Zinnaara Guddoo haati isaanii immoo Geexee Badhaadhaa Araddoo Bacharee Bareedaati. Bareedaa Abbicheeti. Warra Yaayyaa fi isaan warra Gullalleeti isaanis. Gullalleedha isaanis. Hundee waa'een Finfinnee fi Oromoo Finfinnee kuni akkamitti ilaalta? Akka nama uummata Finfinnee keessatti guddate tokkotti waa'ee uummata Oromoo Finfinnee keessa jiruu fi waa'ee magaalaa Finfinnee miti kanaaf maqaamti sun eessarraa maddee Finfinnee miti kun akkamidha? Naannoo kana keessa ture Finfinneen kunis Oromoon Finfinnee keessa jiru kunis akkam turan akkamitti beektaati? Ani ergan dhaladhee booddee kan dhalatte naan jedhani haati tiyya hoggaanatti immoo bara akka lakkoofsa Itoophiyaa kanatti 1972 irrattan ji'a xirrii jedhanii ji'a afaan Oromootiin sila barannee nuukinoo afaanuma isaaniitiin sila baranneef achi keechan ji'a 72 irrattan dhaladhe. Ergan dhaladhee guddadhee hoggaan laalu kinoo Fireewoot Andanyaa Hulattanyaa Darajaa kan jedhu mana barumsaa achitti barannee nu warri keenya akkoo jalatti sila guddannee akkoon teenya garanatti dhufanii obbolaawwan isaaniitu xinnoo wal dhabe balaa paarlaamaa Haile Sillaasee kana keessa asitti sila guddatanii kinoo Sibistee Nagaasii kan jedhanillee mana barumsaa kan bananii warruma Dabalee Ayyuuti. Obboleecha akkoo kooti. Dabalee Ayyuu, Fayyisaa Ayyuu, Shibbiruu Ayyuu, Itu Ayyuuti. Ishiin nuftee kinoo amma ganda Saaris kan jedhamu kana keessatti dhalanne. Saaris sun immoo Dabalee Ayyuutu namtichi kun dhaloota lama qaba. Turkii fi Giriikiidha jedhanii. Saaris birriif shilingii Dabaleetu paastaa duqeet faabrikaa gamatti malkaa Aqaaqii ce'anii isa kenneef isaan ijaarame. Erganaan dhaladhe egaa duuri Bulbula jedhama bakka nutti jiraannu kun. Gandaan yaamama jaarsa. Nu amma bakka itti jirrutti ganda warra Dabalee Ayyuu, ganda warra Fayyisaa Ayyuu jedhama. Isaan gamatti amma karra qaalluun jirti. Karra qaalluun jira, karra qoreen jira. Karra